dhabbuu bineensota adda addaa itti fayyadamu jechuudha. Sababiin isaanii guurtuu yookiin xonqolaa itti waan hojjetaniif jecha mana keessaa qabaatu jechuudha. Kuni geexii ta'ee yookiin immoo bareedina ta'eetiin mana keessa taa'a otoo hin taane gatii qaba jechuudha. Gatii guddaa isaanirraa qaba jechuudha. Garuu immoo dogoggora guddaa nuti uumnu jechuudha. Mana namaa keessatti dogoggora guddaa hanga lubbuu keenyaatti geessisuu danda'u keessaa waan nuti mistekii yookiin dogoggora uumne isa kana jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa akkuma beekamu jechuudha warri mana koof haaraa taatan laayik godha, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo kana obboleettiin viidiyoo kana waraabde as baatee dubbatteetiin jirti jechuudha. Bineensa kanatu mana kana keessa jira. Anan jiraadhu immoo waggaa tokko guutuu bineensi kun manama kana keessa jira. Ani waggaa tokko guutuu mana arabaa bineensuma kana faana jiraachaan jira jette jechuudha. Dhugumatti jennaani bineensi kun summii yoo dhabeeyyuu jechuudha. Akkiit namoonni kaan jawween mana keessa kan jiru wanneen akka kana saaxinii jira. Amma mana nama tokko saaxinii yookiin sanduuqa jechuudha. Kana keessa kaahanii ni godhu jechuudha. Namni baay'een isaanii otoo hojjetiin taa'anii rafaa nyaatanii sooromanii tujaara ta'u kuni hojii seexanaati jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuuf namni baay'een hojii seexanaa kan akka kana hojjetan ani nama baay'ee arge jechuudha. Obboleettiin tokkos akkasuma Dubaay keessa mana akka warqiitti ijaaranii jawwee jechuudha. Jawwee summii isaa nama nyaatu itti siqu isaan harkaan isin qaqqabu gadi baasu ol gashuu garuu shakaalaan ittiin siqxu. Shakaalaa ittiin siqxu malee ofii isaanii manicha keessatti simbirroodha kanneen akka naqaanaqa jedhanii beektan naqaanaqa bullaallaa simbirroo aannan akkuma namaatti libaniin kuni isaafi qophaa'ee sanuu qulqullina olaanaadhaan hani isaafi kennamu jechuudha. Jawween kun torbanitti guyyaa tokko mana namaa aqa jedhan walii ergisu faamilii umtisaanii walii ergisu jedhan mataa masaatiin yaani naannaasaa warqiititti haxira jechuun dallaa warqii jedhan manuma keessatti dallaa warqii jechuudha. Akkasuma warreen kun immoo jechuudha Saudii keessatti obboleettiin kun amma kanan jiru Saudi Arabiyaa keessadha. Ijoolleen immoo maaliif mana kana keessa teessanaan jedhanii hin baatoo hin baddoonaa jedhanii. Ani garuu sodaa guddaa otuman qabaadhu rabbi otuma na eegee waggaa na geessiseetiin jira. Garuu immoo akkatti baduu dhabeen jira jette jechuudha. Obboleettiin kun akkatti baddu haa dhabdu malee dogoggorri guddaan maal seetanii yeroo ammaa kana miidiyaa guddaan namni kamillee jalaa miliquu hin dandeenye TikTokidha jechuudha. Nuti amma TikTokni keenya vaaraalii hin bahu xiqqishuudha. Suuraas yoo kaafne akkasuma viidiyoos yoo waraabne araba bira hin ga'u jennee itti yaanna jechuudha. Garuu immoo dhugaa dubbachuuf isaanii kanarratti sin dhiisan jechuudha. Inni kun jechuun qabeenya isaanii ikoonoomii isaanii jechuudha. Kanaafuu gaafa ati suura kaastu yookiin immoo gaafa ati viidiyoo kaastu keessattuu akka biyya warra kaanii miti. Saudi Arabiyaa keessatti kaameraa jechuun baay'ee ulfaataa kan ta'e yakka guddaa kaameraa jechuudha. Ijoollee isaanii yoo ta'e mana isaanii yoo ta'e waa tokko yoo ta'e baay'ee yakka guddaa tokkotti nama galcha jechuudha. Obboleettii keenya dhugaa yookiin beekte yookiin beekuu dhiisuu dandeessi. Amma TikTokii kanarratti Araboonni gaafa arganii obboleetti kana jala galanii aqanii namni ilaala waan akka kana waan nama sodaachisu namoonni irratti xiyyeeffatanii irraa barachuufis haa ta'u ni ilaalu jechuudha. Yeroo ilaalan immoo viidiyoon vaaraalii ba'a jechuudha. Yeroo vaaraalii ba'u immoo Araboota bira ni ga'a. Yeroo kana immoo Araboonni mana isaanii keessa kan jiru ni beeku jechuudha. Ni beeku. Bineensi kun akka kan isaanii ta'e ni beeku. Manicha keessaas immoo eenyu akka waraabe akka hojjettuun mana isaanii keessa jirtu eenyu akka waraabe ni baru jechuudha. Gaafa kana baran immoo dhugaa dubbachuuf obboleettii kana miidhuu ni danda'u jechuudha. Maaliif icciitii keenya baasta jechuudha. Yeroo kana isheen rabbii fi waaqayyo malee firan qabdu biyya kana keessa. Isheen iyyuu jettee jirti ani firan qabu as keessa. Obboleessa haadha fira hin qabu eenyuyyuu firan qabu biyya ormaa keessatti. Hundumtuu alagaa keessa jiraata jechuudha. Bineensa jechuudha. Inna kanaafiyyuu yeroo viidiyoo akka kana waraabdan immoo obboleettii kana isuma amma waaqayyo rabbiin ishee eegaa jiru kanayyuu jechuudha. Mistakii tokko dogoggora wayii kana dhuumte jedhaniitillee diingataa waa tokko ishee gochuu danda'u ukkaamsuu danda'u. Har'a wifi irraa kutanii otoo immoo
waa tokko ishee godhanii rabbiin isheettiin ergin ishaa eeguun ni kaleessa gadda ishee eegaa ture ammallee ishaa eegu malee otoo waa tokko ishee godhanii namni tokkollee obboleettiin tokko akkas waraabdee turte obboleettiin tokko akkas taate turte jenna as baanee miidiyaa irratti iyyina malee waan tokkollee waan ishee fi goonuu hin qabnu jechuudha. Hanga ishiin bilbila of harkaa qabattu keessattuu obboleettiin kun maal jetti warri keessaan koottu anuu si baasaa anuu haala sii mijeessa warri jettanii ani akkatti ba'uu hin qabu lookeeshinaa share gochuu hin danda'u sababiin isaa WhatsAppidha locationin kan inni share ta'u WhatsApp immoo hin qabu ani jette jechuudha. Dhugaa waaqayyo isiniin jedhu otoo anaati guyyaa tokko mana kana keessan bulu waan akkas lug jedhee bakka isheen qodaa dhiigtutti bakka isheen raftutti bakka hundumaa darajaarra ol bahaa girgiddaarra ol bahaa kichenii keessa naanna'uu kana dhugaa rabbii jechuun wanti isa summii sana keessa waraabanii gataniiru ta'uu danda'a. Summiin isaa keessa abaduyyuu malee sooranii booda maal nama gochuu qalanii nama laachuu danda'u. Dhugaa waaqa booddee unumaan qalanii itti laachuu danda'u bineensa kanatti. Soora qaba soora waggaa. Soora waggaan itti sooraan wayii qaba seexana waan ta'eef jechuudha hojii seexanaatu waan ta'eef soora ittiin lubbuu namaa aarsaa godhanii laataniif ni jira jechuudha. Kanaaf dhugaa obboleettiin kun viidiyoo koo dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e dhugaa dubbachuuf keessaan illee ishee dubbiseera achiin illee obboleettii kanaatiin Saudii keessa jiraatte haala sii mijeessina isheedhaan jedheetu hin ture jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedha maaliif jennaani gaaf tokko aarsaa ishee gochuu danda'u rabbiin ishee eegu malee jechuudha. Maaliifi eenyuun qabdire homan qabdu bineensi kun aarsaan itti kaffala wanti itti gabbaramu jira waan ta'eef dhiiga namaatti gabbaru kun immoo gaaf tokko nama sodaachisa jechuudha. Kanaafuu dirqama lookeeshinii WhatsAppii erguu bicha otoo hin taane bahuu barbaannan jechuudha. Haala nama sanaa jara sanaa mana sanaa ilaallatte baatee bakka alaa tokkotti nama bilbila isaa ammuma jechuudha onlaayinii makanarratti nama wal quunnamtee bilbila nama qabattee bakka kana bakkuma naannaa jirtutti baay'atoo jedhanii baatee jechuudha. Dhugaa waaqa taaskii qabattee iddoo akkasii nageessaa jechuun ni dandeessi. Deemtee nama taaskiin guute karaa makiinarra hin jira jechuudha. Taaskii qabattee deemtee bakka alaa tokko bakka masjiida tokkotti qaxxi jettee dhaabbattee isan booda lakkoofsa namaa sanaa qabattee bakka kanatti. Yaani yoo ofii koo lakkoofsa Itoophiyaa malee hin qabu jette. Lakkoofsa Itoophiyaan qabatte. Darbee immoo lakkoofsa Itoophiyaatiin WhatsAppii banachuu ni dandeessi. Imoollee banachuu ni dandeessi jechuudha. As teessee lakkoofsa Itoophiyaa WhatsAppiin imoon ni dalaga jechuudha. Maaliif kooddii isaan ishee fi ergina hatattamaan kooddii sana yoo galchite itti fayyadamuu ni dandeessi. Ani fayyadamee jira. Anama fakkeenya lakkoofsa Itoophiyaa fayyadamaan jira jechuudha. Garuu kooddisii kennuu qabu dafanii obbolaa shirraa ta'uu hiriyaa shirraa ta'uu eenyurraa ta'uu fudhachuu ni dandeessi. Banattee dhugaa rabbi manichaa bahuu qabdi jedheen ani akka yaada kootti dhugaa ifa manaa go'ayyoon dogoggoreera ta'e akka yaada kootti manichaa bahuu qabdi. Akkasumas immoo obboleewwan keenya haalli akka kanaa mana bineensa akka kanaa keessa jirtan of eeggannoo godhaa ba'aa manichaa waan isinitti dhufe gadi haa dhufu seerrillee isin deeggara jechuudha. Yoo baddanii bakka kanaatti nuu qaba hojjettu akka kanaa nu jalaa badde jedhanii otoo si qabsiisanii dirree si ballaquu hin danda'an si ballaquu si kasasuu hin danda'an sababiin isaa ani nan sodaadha bineensa akka kanaatu mana keessa jira yoo je isaaniyyuu itti gaafatamu seeraan ni gaafatamu jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een bakka sodaatiin bakka waan gootan irratti rabbi na gargaari jedhaatiin keessaa kutaa birrii maal abbaashi situ birrii fida malee birrii yoomiyyuu si fiduu hin danda'u. Dhugaa ilmi namaa birrii fida garuu birriin ilma namaa fiduu hin danda'u jechuudha. Ati obbolaa keef qaali'a biyya keef qaali'a maatii keef qaali'a waan taateef ofii keef qaalii waan taateef lubbuu kee eeggachuu qabda. Lubbuu abbaan hin eegne waggaan geessu jechuudha. Kanaafuu of eeggadha. Akkasuma immoo viidiyoolee akka kanaa wanti godhina onlaayinii irratti hin baasina. TikTok namni hundi hin fayyadama ni ba'a jechuudha. Ni ba'a ni argu. Jarri ni argu waan ta'eef si mi'uu danda'u. Otoo dubbiin gadi hin ba'iin jedhanii tooftaadhaan waa tokko si gochuu danda'u. Harka isaanii jirra waan ta'eef jechuudha. Keessattuu viidiyoo akka kanaa hin baasina. Abadan viidiyoo isaanii hin baasina isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan keenya ijoollee isaanii fi
wantoota isaan itti fayyadaman biyya kana keessatti orkaa waan ta'eef viidiyoo gadi hin baasiina. Yoo dandeessan icciitiidhaan dhoksadhaatii keessan namatti himadha yookiin immoo akkasumatti as bahaati obboleewwan kiyyaa mana kana keessa kanatu jira na gargaara haala ittiin na gargaartan karaa na gargaartan yoo jettan Oromoon miliyoona meeqa biyya kana keessa jira sin gargaaruu danda'a dhugaa rabbi lubbuu keessan oolchuu ni danda'a eenyuyyuu jechuudha. Kanaafuu akkasumatti as bahaa jechaan dubbata malee bineensi akka kanaa hin baasiina sin qabuu danda'u. Kanaafi obboleetti keenya rabbiin ishee eegu waaqayyo ishee eegu dhugaa dubbachuuf akka ishee gargaarullee itti himeetiin ture barreesseeraa fi garuu isheen immoo ripiitii sin goone hin dubbanne si koomentii sana sin baasne jechumaan as baate ani karaa ba'uun qabu lakkoofsan qabu kan jedhu bichaa dubbattee jirti jechuudha. Fakkeenya sinii ta'a obboleewwan keenya biraaf immoo jechuudha warreen mana kanaa jirtan of eeggannoo godhaa keessaan dubbatadha namoota beekan namoota sin gargaaruu danda'anitti yookiin jechaan ba'aatii dubbatadha isiniin jechuun barbaada. Dogoggorri yoo jiraate akkasumas qeeqni yoo jiraate koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Viidiyoo biraa walitti deebina nagaan naa tura.